Harka fuudhee jaalatamtoota kabajamtoota hordoftoota keenya jirra jirtu fayyaa keessanii jirra galata waaqayyoo baga nagaa fayyaa taatanii hundi keessanii hin jenna. Egaa ammas deebineeti jirra walitti deebinee jirra. Egaa namoonni baay'een hinaan tubee yoom heerumtee obboleewwan malee ishiin yoom heerumtee nu sobdii akkasumas daa'ima qabdii warreen jettanii mee asumarraan gara isaatti isin dabarsee immooyyuu isiniif haa himuu isiniin jedha. Akkasumas immoo turtiin ufaana taasisaa isiniin jedha. Mee nagaa gaafadhu hordoftoota keenya akkam nagaa oltanii jirtu hin jedhaanillee yoo yaadni amma gaafiin ishiin gaafatamte yoo namoota baay'eetu gaafate yoo deebii ishii kanaaf ishiinillee amma dhuguma maatii qabdi ani ishiin abbaa manaa fi haadha manaa jechuudha. Namoonni nu beeknillee hordoftoonni keenya akka barattanii jechuu barbaadetananii garuu akkaatti namoonni kuuwwan immoo akka waan obboleewwanii akkana jedhanii qaaqaa turan. Kanaafuu ammaaf nu baradhaadha asirratti jechuun barbaade. Ni akkasuma akkuma inni jedhee jechuudha. Liji balijinnaat jedha warri suni jechuudha. Kanaafuu Amaarri jechuudha. liji balijinnati nuti ani amma erganii bultii godhadhee tureera. Turee daa'imas godhadheera galata rabbii isaaf haa galatu. Ani nama bultii qabuudha. Duraanis nu warreen nan beekne ammarraan barachuu dandeessu. Akkasumas immoo warreen bultiin ijaarratanii galatanii bultii keessan ijaarrachuu qabdu. Tanaa durallee dubbadheen ture viidiyoo kiyya keessatti jechuudha. Warreen umurii keenya biyya namaa itti ofirraa fidnee gaafa gallutti umurii keenya nurraa deemee kan dayisni irra darbee jira jechuudha. Ijoollee biyya arabaa ta'an keessaa inni tokko kan rakkisaa ta'e maal seetanii maallaqa ari'uutti dhalli irra darbaa heerumni irra darbaa wanti hundi yeroo qaba jechuudha. Yeroo isaa wajjiniin deemuu qaba. Yeroo keessanitti immoo fayyadamuu qabdu. Maallaqnis hin dhufa wanni hundumtuu hin dhufa. Yeroo humna qabnutti xiqqoo yoo hojjenne irra caalaan immoo bultiidha. Bultii ijaarratanii daa'ima horachuudha bultii ofii ho'ifachuudha malee maallaqni qofti bu'aa hin qabu isiniin jechuun jaaladha. Asumarraani warreen bultiin ijaarrannee galtanii bultii ijaarrachuu dandeessanii warroonni immoo tanaan dura bultii ijaarratanii bultii qabdan akkasumatti bultii keessa wajjiniin bultii keessanitti yeroo dhangalaasiniin jechuun dhaamsa kooti. Asumarraanis isaaniifis yoo dhaamsa qabaatte akkasumas immoo gaafii yoo qabaatanii gaafii isaanii hin deebisna jechuudha. Gara fuulduraatti gaafii isin nu gaafattan hundumaaf deebii qabannee isinii dhufnaa. Mee asirratti maal jettan? Mee ani waan dubbatamu malee dubbatame maarree namoonni kadeechan hin beekne kun obboleewwanii kun immoo maatii qabdii illee ka jettanii akka gaafisitti ta'u hin jira. Maarree ammaafi nuti kan walitti dhufne daa'ummaadhanii kunoo ragaa kan nu ta'ullee daa'ima kana kun maatii keenya jidduu keenyatti nama maatii tokko jechuudha. Kanaafuu immoo namoonni akkanaa kun ishiin illee amma waa tutteerti. Namoonni nama biyya alaa waggaa 7 waggaa 8 akka 10 kan taa'u jira. Oduu maatii hin qabne. Kanaafuu namoonni akkasii yoo jiraattan maatii rabbiin namaa kenna waan ta'eef namni kamiyyuu bakka kana namni hin geenye hin jiru. Kanaafuu namoonni akkasii kun carraa keechaan illee dabarsinaadha. Maatii keechaan horadhaadha. Warroonni maatii hin qabne keessattuu galaatii maatii horadhaadha. Mormoo oduu namni tokko waa ta'e ebeelu sun maatii qabdii maalii qabdii jedha namni illee namaanii maatiidhaanii jechuu barbaadeen tun dhaamsa sinaa ta'u jechuudha. Mee amma gara fuulduraatti gaafii baay'ee si gaafachuu danda'u jechuudha. Hordoftoonni keenya gaafii gaafatu maaliif namni namarraa waa barata waan ta'eef gaafii baay'ee si gaafatu. Gaafii san akkamitti deebisuuf qophiidha yoo isaas si gaafatan. Maarree haggaatti namni waan tokko nama barsiisuun dura waan nama hin galle kaleechu mara gaafii deebiin. Kanaaf kun rakkoon qabu erga namni waan tokko nama gaafatee waan hin galleef namni gaafachuu danda'a. Rakkoon hin jiru jechuu barbaadeen. Si haa gaafatan isaa waan barbaadan. Nan deebisa waan barbaadan naa gaafatanii jedha.
Akkasiidhaa hordoftoota keenya kana fakkaataa nuti haadha manaaf abbaa manaati. Kunoo maatii tokko jechuu barbaanne kunoo Siniin jenna garummoo gara fuulduraatti sargii ni jira jechuudha. Sargii dhiqqifannaa gara fuulduraatti. Afoo kanatti amma biraa bari'aa jira. Sargiillee si waamna. Sargii si waamna. Sargii san irratti sin argamtu. Isiniin jenna sargii malee illee akkamitti wal fuutan warri jettan gaafii qabaattan komentii jalatti nu gaafadhaa. Isinii deebisnaa wanna hundumaafuu qophiidha isiniin jennaa. Anis marraan nagaa isinitti dhaameera. Anis sanumaan nagaa jennaani. Kanuma wanni nuyaasi. Kanuma tire? Kanuma. Ani garuu ammaa fi wanni qopheessan jiru. Borutti waan adda ta'e qopheessinee dhumna jechuu barbaadeen gama kiyyaana. Mee waan akkamii fa'aa yoo qopheessine gaariidha. Waan akkamii fa'aa hordoftoota keenya yoo dhiyeessine gaariidha jettee yaaddaati. Ani waan isaanitti tolu wayii, waan isaan laalan, waan isaan jaalatan, waan akkamiiti jettee yaadda. Ani wanni jedhee yaadu amma haalli waan addaa qopheessina kanan jedhuuf kanaaf itti xiinxaluudhaaf malee har'aaf miti borsuun sagantaa addaati jechuudha. Wanni qophaa'u warbanii mamuu sagantaa kophaa har'aan kophaati ka boruu kooma jira jechuu barbaadeen. Boruutti qophaa'a. Tole galatoomiin jennaa hundumti keessanuu galatoomaa waan nufaan turtaniif egaa gara fuulduraatti akkuma beekamu waan baay'ee qabannee isinii dhufna. Waan baay'ee dhagaa hojiin hojjetamu hojii san irratti isinii hojjenna waan baay'ee gaafii isin nu gaafattaniif hanga tokko barumsa akkasii ta'uu deebisiniif laannaa horaa bula.